Hordoftoota chaanaalii waamicha qubee kam jirtu nagaa keessanii akkuma jirtanitti nagaan koo isiniif haa ta'u. Har'allee barumsa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Barumsa keenya har'aa keessatti walii wajjin kan ilaallu qubee dachaa afaan Oromoo, qubee dachaa yookiin cimdii afaan Oromoo kan jedhu ta'a. Egaa barnoota darbe keessatti qubeelee qeenxee gurguddaa fi xixiqqaa ilaallee turre. Har'a immoo walii wajjin kan ilaallu qubee dachaa yookiin cimdii afaan Oromoo kan jedhu ta'a. Egaa warroonni qubee barachaa jirtan hordofaa isiniin jechuun barbaada. Namoonni immoo qubee beektan barreessuu dandeessan garuu qixa sirriin barreessuu hin dandeenye obsaan eegaa barumsa isa fakkaatutti illee dhufaa jirra. Akkasuma namoonni immoo chaanaalii keenya faraatatan chaanaalii keenyatti dabalamaa maatii ta'a. Laayik godhaa yoo nama biraallee hin fayyadamtan immoo sheer godhaa fi jechuun jaalladhaa gara barumsa keenya irratti. Tole afaan Oromoo keessatti qubeeleen dachaa kan fayyadamnu kan hin armaan gadiiti. Isaanis qubee dachaa gurguddaa fi qubee dachaa xixiqqaa jennee iddoo lamatti qoonnee ilaalla jechuudha. Egaa akkuma yeroo darbe taasisnu nan sagaleessaa akkasitti na duukaa bu'aan hordofaa. Qubeelee dachaa yookiin cimdii gurguddaa. Chaa, dhaa, nyaa, phaa, shaa, tsaa, zhaa. Egaa isaan amma sagaleessa kun qubeelee dachaa gurguddaa afaan Oromoo keessatti fayyadamnudha. Egaa inni dhumarratti qubee zhaa jedhee waamu kuni egaa afaan Oromoo keessatti darbee itti fayyadamna. Egaa hayyoonni afaan irratti walii galuu galii dhabuu isaanii wanti irra ga'ame wanti hin beeku hin jiru. Garuu akka jechoota muraasaa jechoota ergisaa keessatti fayyadamna waan ta'eef yaada qubee dachaa tokkotti lakkaawwamee zhaa jedhee torbaffaa galee jira. Egaa isaan kunneen qubeelee dachaa gurguddaa afaan Oromootti kan argaman ilaallee. Taansuudhaan immoo qubeelee dachaa yookiin cimdii xixiqqaa afaan Oromoo ilaalla jechuudha. Egaa isaanis irra deebi'ee nan sagaleessa. Chaa, dhaa, nyaa, phaa, shaa, tsaa, zhaa. Egaa isaan kunneen immoo qubeelee dachaa yookiin cimdii xixiqqaadhaa jechuudha. Egaa barreessuu yeroo darbe shaakallee turre. Egaa qubee dachaa qubeeluma qeenxee san tolitti dhufee barreeffama waan ta'eef barreessuu isaas ni shaakalchiisuun barbaachisaa miti. Amma maaliif fakkeenyaaf yeroo darbee kanaaf fakkeenyaaf phaa kana shaakaluudhaa fi barreeffama isaa phaa addatti ilaallee turre, haalli addatti ilaallee turre. Isaan kana lamaa walitti fidanii barreessuun waan nama rakkisuu jechuudha. Egaa barnoota keenya irraa keessatti kan ilaalle qubeelee dachaa yookiin cimdii afaan Oromooti. Egaa isaan baay'inaan torba ta'u. As keessaa ergisaa kan ta'an jiru. Akkasuma immoo kan afaan Oromoo kan mataasaa kan ta'an jiru. Kamtu ergisaadhaa, kamtu immoo kan afaan Oromooti kan jedhu barnoota keenya yeroo biraa keessatti ilaalla jechuudha. Kanaaf barumsa keenya irraa kana fakkaata. Namoonni chaanaalii keenya haaraa taatan chaanaalii keenya dabalamaa isin jechuun jaalladhaa. Barumsi keenya har'aa asumatti raawwata. Barumsa biraatiin hamma wal deebinee wal geenyutti nagaatti turaa isin jechuun barbaada. Nagaatti.